walitti deebinee jirra akkam jirtu. Kanaan dura waa'ee qusannoo maatii maloota adda addaa kaaseen ture. Faayidaa isaaniif miidhaa isaanii kan guyyaa guyyaan liqinfamuu, kan ji'a sadii sadiin waraanamuu, akkasumas kan waggaa sadii sadiin irree keessa galfatan, kan yeroo hatattamaa kanneen kana kaaseen ture mata duree adda addaa irratti. Har'a immoo waa'ee qusannoo maatii kan gadameessa keessa kaa'amu yookaan IUCD kan jedhamu faayidaansaa miidhaansaa maadhaa kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Wanta IUCD jedhamu kun egaa intrauterine contraceptive device kan jedhamu kun pilaastikaa fi koopperii irraa kan hojjetamee fi yeroo hedduu bifa T kan qabudha. Akkuma suurarratti argaa jirtan kana. Akkasumas dheerinni isaa hanga ija kibritaa kan hin caallee fi fiixeen isaa akkuma suurarratti argitan kana gadi dhufee argama. Gadi dhufee argamuun fiixee isaa kun egaa maal fayyada? Akka yeroo baasuuf jedhanii salphaatti akka ba'uuf gargaara jechuudha. Akkaataan itti akkamiin wanti gadameessa keessa kaa'amu kun akka ulfi hin uumamne taasisa yoo jennee ilaalle sababa koopperii of keessaa qabuuf koopperiin kun maal godhaa? Akka sanyiin dhiiraa yookaan sanyiin kormaa darbee hanqaaquu oovaarii irraa dhufu akka isa wajjin waliin argine taasisuudhaan akka ulfi hin uumamne taasisa. Dubartoota hedduu biratti wanti kun baay'ee effektiiviidha. Carraan ulfattisuu isaa baay'ee cimaadha. Akka walii galaatti egaa dubartoota waggaa 5 kana fayyadaman keessaa dubartoota 100 waggaa 5 kana fayyadaman keessaa dubartoota 2 qofatu carraa ulfaa'uu qaba jedhama. Kanaaf baay'ee effektiiviidha. Carraan ulfattisuu isaa baay'ee amanamaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana gosa adda addaatu jira waan ta'eef inni kun inni intrauterine contraceptive device jedhamu kan waggaa 5 gargaaru jira, kan waggaa 10 fayyadu jira. Kanaafuu gosa isaa akkaataa ogeessa jijjiiranii fudhachuu ni danda'ama jechuudha. Garaagarummaa qaba kan waggaa 5 kan waggaa 10. Yeroo hedduu kan galfamu akka marsaan laguu badeen. Akka marsaan laguu badeen galfama akkasumas immoo dafee hojii isaa jalqaba. Har'uma galfatanii guyyaa tokko lamaa booddee already inni dandeettiin ulfattisuu isaa already jalqabeera jechuudha. Kanaaf dafee hojii jalqaba effektiiviidhas. Haa ta'u malee garuu takka maal ta'a namoota muraasa biratti qaamni namoota dubartoota muraasaa isa kana of keessaa darbata, of keessaa baasa. Dubartoota tokko qaamni isaan ofuma keessaa dhiibee baasa jechuudha. Inni kun kan uumamu yeroo kamii erga galfatanii booddee sa'a 48 gidduuttidha. Yoo qaama isaaniif mijachuu didee of keessaa baasa jechuudha qaamni isaanii dubartoota muraasa biratti. Kun kan uumamu irriidha. Erga galee guyyaa tokko lama keessatti malee erga galee ji'a 2 ji'a 3 booddee kun hin uumamu jechuudha. Faayidaa gosa qusannoo isa kanaa yoo laalle faayidaa akkamii qaba? Kanneen kaanirra faayidaa akkamii qaba yoo jennee yoo laalle kan jalqabaa inni kuni koopperii fi pilaastika waan ta'eef hormoonii of keessaa hin qabu. Hormoonii of keessaa hin qabu ta'urraan kan ka'e qaama adda addaa yookaan fayyummaa nama sana irratti miidhaas waan fidu hin qabu jechuudha. Wanti kun pilaastikaaf koopperii bichaadha. Qaama dubartii sanaa bakka adda addaa irratti dhiibbaa tokko illee hin qabu hormoonii of keessaa waan hin qabneef. Takkaa seennaanis yaaddoo tokko malee yeroo dheeraaf ulfattisuu ni gargaara. Akka qoricha sakaanii guyyaa guyyaan liqimsuu hin barbaadu, ji'a 3 sadiin waraannachuu hin barbaadu, takkaa seennaan waggaa 5 hanga waggaa 10f carraan ulfattisuu isaa cimaadha jechuudha. Akkasumas immoo hormoonii waan hin qabneef walqunnamtii saalaa irratti dhiibbaa hin qabu akkasumas fedhii saalaa irratti rakkoo hin fidu. Miidhaan isaa maadha jedhanii yoo ilaalan miidhaan isaa inni jalqabaa yeroo seenu xiqqoo dhukkubbii xiqqoo dhaga'ama kanaan irratti miidhaa cimaa hin qabu. Haa ta'u malee kanneen ariitiin ogeessa fayyaa akka mariisan isaan dirqisiisan jira dubartoota tokko biratti. Yoo midhannis erga seenee booda yoo dhukkubbii garaa cimaa godhatan lower abdominal pain garaa gara gadii baay'ee isaan dhukkubee sa'a 48 isaan irra ture tariitii qaawwa uumee yookaan perforeet godhee ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo yoo marsaan laguu hafeera ta'e yookaan osoo yeroon hin gahin dhufe yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Sababni isaas tariitii ulfi uumamuu danda'a. Ulfi uumamuu yeroo akkasii eessattidha? Bakka sirrii hin taanetti uumama waan ta'eef marsaan laguu hafnaan yookaan yeroo malee dhufnaan ogeessa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas dhangala'aan foolii qabu karaa qaama saalaa yoo dhufe tariitii wanti kun infekshinii uumee ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan alatti miidhaa cimaadha jedhamu hin qabu. Waa'ee
mala qusannoo maatii kan yeroo dheeraa kan gadameessa keessa seenuu ilaalchisee barnoota ni gabaasee qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif galatooma. Sabskiraayib gochuun dagatinaa turtii gaarii.